inni guddaa fi inni ijoon milkaa'ina qabxii barataatiif hordoffiin maatii gaheen maatii olaanaa dhedheeyyaata. Ani mucaa koo mana barumsaatti ergee biraa hafuu osoo hin ta'in barsiisaa irratti gatee dhiisuu osoo hin ta'in mucaa koo hordofuun deeggarsa gochuun namuusa isaa dandeettii isaa xiinxalee deeggaruun bu'aa guddaa akka fidu gochuun gahee kooti jechuudha inni guddaan. Gaafa kana goonu hin milkoofna. Ijoolleen amala sadii qabu. Amalli inni tokko amala maatii fi barataan sun qofaan beeku. Amalli inni tokko amala maatiin hin beekne amala manni barumsaa qofti beeku. Amalli inni tokko immoo amala barataan sun qofaa mana barumsaa maatii gidduutti beeku jechuudha. So dhimmoonni kun walitti hidhaminsa mana barumsaa wajjin yoo maatiin hordofee yoo hojjetame malee rakkoodha jechuudha. Inni kan biraa mana barumsaati. Mana barumsaa gaafa jennu bulchiinsi mana barumsaa jira, barsiisonni jiru. Isaan kun gara mana barumsaa mootummaatti gaafa dhufnu tarii hordoffiinsaa barataan daree keessa jiru tokkoon barataa bira ga'uun ulfaataa ta'uu danda'a. Garuu hordoffiin barsiisaan barataadhaa taasisu bulchiinsi mana barumsaa hordoffiin inni barsiisaadhaaf godhu murteessaadha jechuudha. So inni sadaffaan qaama hoogganu qaama mootummaa qaama bulchiinsaati jechuudha. Isaan kun walitti hidhamanii hojjennaan milkaa'inni hin dhufne hin jiru jechuudha. Maaltu kana fide rakkoo kana maaltu fideeni baroota lakkaa'eera. Isaas immoo nuti maal hojjenneen ammayyuu rakkoo gara fuulduraatti immoo ta'uu danda'a jedhee kanan xiinxaluu yookaan immoo asiin kaa'ee darbuu barbaadu mana barumsaatti barsiisaan ramadamee jiru maal fakkaata. Ramaddiidhuma achitti ramadameen immoo kutaa 6-8 irratti gaafa ramannu akkamitti ramande barsiisota. Manni daarikteeronni manneen barnootaa jiran kutaa 12 irratti 8 irratti 6 irratti gaafa ramaddii barsiisota geggeessan xiinxalaniiru ilaalaniiru sakatta'aniiru barsiisaa qaban keessa barsiisaan fooyya'aan ramadameera hojjenne immoo warra akka xiinxalaatti kaasan dhufanii ilaaluu danda'u. Dhufanii ilaalaniiru ragaas baaniiru waan ta'eef keessattuu kutaa 6 fi kutaa 8. Sababni isaa birraa ganama gaafa walitti dhufnu ijoolleen kutaa 6 maal barachuu qabu kan 8 maal barachuu qabu eenyutu ramadamuu qaba achi keessatti sakatta'insa kana immoo eenyu geggeessa. Ani mana sanaaf haaraadha gaafa naqu namni kun iddoo sanatti fiit gochuu hin danda'u. So maal gochuu qaba bakka kanatti ramadamuu qaba. Eenyutu iddoo sana dhaquu qaba abalu eenyu kana baasa muummee ittaana mana sana ture qindeessa mana sana ture. Sakatta'insa kana keessa dabarreet barsiisota kana ramanneerra. Qabxiin 50 fi isaa ol fiduudha malee barataan individualidhaan 100 fidee yookaan 90 fidee miti achirratti fi namaafis ifa ta'uu qaba waan ta'eef. Ragaa barataa irratti immoo dogongora kaa'uu miti qabxii iddoo sana jiruyyuu akkamitti madaalamee dhufeessa jedhu kan sakatta'amu akka mana barumsaatti jechuudha. So kun ilaalameeraan ilaalamne birraa ganama kun ramadame edda ramadame boodama maaltu geggeeffame baatii sadaffaa keessa gumiin tiraansfoormeeshinii barnootaa gara madaallitti dhufe gama leenjiin nuu kenname leenjiidhaa boodama walitti dhufuu jalqabne erga walitti dhufne booda hoogganaa siyaasaa keessaa kafanaadha kan ramadame nama addiitti kan fookaalii keenyaa jira yoo qaamaan wal arguu dadhabne bilbilaa wal argina yeroo qaamaan wal arguu hin dandeenyetti bal'inaan hojii ogummaatti kan inni hojjetu haa ta'uuti barsiisonni gara sarara 8ffaa irratti ramadaman keessattuu ingiliffaa fi afaan oromiffaatti ingiliffaa fi herreegaan eenyu ta'uu qaba jedhu ramadamaa turaniiru ramaddii kana immoo barsiisonni asii yoo dogongoruu baadhe gara mana barumsaa 13 supervisiiniidhaaf nu biratti ba'aniiru daree seenaniitti ilaalan madaalli geggeeffame ragaa ba'anii boruuf taanis namni ramadamuu danda'a iddoo biraa immoo barsiisaa akkamii jiraasa jedhudha nama kanan kaasuu barbaadu. Mana barumsaatti maaliif garaagarummaan uumame? Teediroos Faaris keessa barsiisaan afaan ingiliffaa of danda'ee dhaabbatee barsiisuu danda'u jira moo hin jiru barsiisaa iddoo sanaatu beeka. Daarikteera achiitu beeka. Sanqallee keessa kan jiru barsiisaan achitti ramadame maal fakkaata? Eessaa dhaqe gara sana? Maal keessa beeka gara sanatti deeme? Kwaalifikeeshiniin barsiisotaa kun maal fakkaata jedhu xiinxalamaa tokko kanadha kan namni dhoksee bira darbuu barbaadu yeroo hunda. Wanti barbaade ka'uu danda'a isa kana biran darbu'ani. Barsiisaan daree seenee barsiisee galmaan ga'ee dhaabbachuu danda'u jira nama meeqa mana barumsaa maqaan ka'u keessatti jechuudha dubbachuu danda'uu qabu dhiisanii bira darbaa jiru waan ta'eef lammaffaa gosti barnoota akkaataa barbaadame iddoo sanatti ramadamee wal qixxaatee jira suni saansii biraadha haa ta'u yeroo ammaa rakkoo kan ta'e afaan amaariffaa kutaa 6 jiru isuma jiruun iyyuu immoo namni akkamitti barsiisaa ture karaa biraa deeggarsiif hordoffiin gaafa geggeeffamu tiitooriyaaliin kennamu maal fakkaata namni qabxiidhaaf tiitooriyaalii kennamu wal dorgommiidhaaf tiitooriyaalii kennamu barsiisuudhaaf kenna jijjiirama ijoollee irratti fiduudhaaf kenna inni biraan interestiin ijoollee maal fakkaata fedhiin isaan qaban gaafa gara mana barumsaatti dhufan tiitooriyaala gaafa waamaman maatii bira duubdeebii maaltu jira akka mana barumsaatti immoo maaltu sirreeffamuu qaba
manni barumsaa maal hojjechuu qaba, maatiin maal hojjechuu qabu, ijoolleen dhufan immoo akkamitti kan isaan hordofaa jiran inni jedhu waan bal'aatu ture. Saansii sana keessa baheetu qabxiin iddoo kanatti dhufe kun kan inni mul'atu. Gumiin tiraansfoormeeshinii baruu barsiisuu bara 2016 keessatti manneen barnootaa keessatti hundaa'ee hojii nu gaggeessaa turre akka mana barumsaa keenyaatti on kaase baay'isee gaariidha. Asumaan kantiibaa keenya obbo Hacaaluu Gammachuu galateeffachuun barbaada. Tonaa galateeffattanii dhugaan siniin jedhan. Maaliif kenni deeggarsaa isaan nuu kennaa turan daawwii manneen barnootaa keessatti seeraan ilaalanii kun asitti hanqina qaba, kun asitti cimina qaba. Kana gaarii hojjettan, kana gaariin hojjenne fooyyeffadhaadhanii gumii tiraansfoormeeshinii wajjin wal geenya. Achumaan koreen gamtaa maatii barsiisota keenyas isaanan galateeffadhaa, boordii barnoota leenjii gandaa san galateeffadha. Kenni deeggarsa barana nuu kennamaa ture gama gumii tiraansfoormeeshiniitiin, gama gamtaa maatii barsiisotaatiin, gama boordii barnoota leenjii gandaatiin, keessumaa gama tokkummaadhaan qindoofnee hojjechuudhaan barsiisota keenyaatiin, hojjettoota deeggarsa keenyaatiin waan guddaa raawwachaa turre. Waan guddaa jijjiirama guddaa jira. Garuu jijjiiramni haa jiraatu malee hamma gumiin tiraansfoormeeshinii, koreen gamtaa maatii barsiisotaa, boordiin barnoota leenjii gandaa nu cina dhaabate waajirri keenya nu cina hin dhaabanne. Nan komadha waajira keenya nu cina hin dhaabanne. Ofumaa fidaananii waajirri keenya kana nuu godhe kana godhe jedhee wanti hin qabu. Hojmaataan nu harkaa bade. Hojmaataan otoo hojjenne waan baay'ee fooyyessina ture. Naa qabadhaame hojmaata. Mee ani eenyurraayyuu eenyumarraa dhuunfaadhaan jibban qabu. Garuu waan natti fakkaate wanta fooyya'uu qabu dubbachuun dhugaa jechuun qaba. Maaliif yeroo eenyuuti laata? Yeroo eenyu nu hoogganu laata? Hojjettoonni 34 kanii manneen barnootaarraa bittinanii hamma har'aatti waardiyaan, qulqulleessituun, barreessaan manneen barnootaa keessaa amma rakkachaa jiru. Amboo sadarkaa tokkoffaa irratti hojjetaan laabireerii kan ka'e, manni meeshaa kan ka'e, qophaa'ina irratti hojjettoonni meeqa kan bittinan yeroo eenyu nu hoogganaa ture laata? Har'as sana nutti deebi'aa jira. Fakkeenyaaf kan kaasa. Dhiphina daree, dhiphina teessoo, hanqina teessoo yoo ilaallu ammas akka magaalaa keenyaatti yoon kaasu manneen barnoota hundaarratti iyyuu barataan sadarkaa istaandaardiitti hin dhufne jechuudha. Kun rakkoodha. Akka rakkootti otoo qabannee akka magaalaattis maal goona, akka manneen barnootaattis maal haa ta'u barataan daree keessatti baay'inaan jira. Baay'ina barataa kanammoo gara istaandaardiitti finnee barattoonni akkaataa deeggaramuu qabaniin akka deeggaramaniif hojii baay'eetu hojjetamuutu irra jiraata jechuudha. Innis maanni daree barnootaa dabalataa ijaaruudha jechuudha. Inni kun inisheetivii keessa jira jechuudha. So akka mana barumsaa keenyaatti yookiin deebi'u manni barumsaa keenya daree barnootaa qabna. Garuu daree barnootaa sana kutaa hojii adda addaatti qabannee jirra jechuudha. Kanaaf bara kana nuti akka karooraatti waan nuti qabanne akka gumii tiraansfoormeeshiniitti isa kaasuudhaaf deemaan jira. Maal hojjennu, maal goonu kan jedhu qabanne jechuudha. Qulqullina barnootaa eegsisuudhaaf waa baay'ee nu gaafachuu danda'a. Keessumattuu dhiyeessiiwwan barnootaaf ta'an manneen barnootaa keessatti guutuudha moo hir'ina qabuusa jedhu irratti xiyyeeffannoon koo. Maaliif gabaasuma irratti dhimmi kitaaba wajjin wal qabatu ka'eera. Laaboraatooriin adda addaa jira. Bakki ijoollee yaaliitti hojjettu jira. Inni kun akkuma duriitti guutamee jira. Rakkinni hin jiru, hanqinni hin jiru kan jedhu qulqullina barnootaa eegsisuu kana keessatti bajetaan illee wal qabatee waan baay'ee of keessatti ka'ee jira jechuudha. Kanaaf hanqinni barsiisaa illee keessumattuu barsiisaan afaanii kan jiru ta'uusaa ani akkattan hubadhetti jechuudha. Kuni gaaffiidha jechuudha. Ammallee gaaffii hin deebinedha jechuudha. Kitaaballee egaa bara darbe kana keessa baruma kana keessaa jalqabamu malee haa eegaluu malee baraan isa dhufu guutamuu danda'a jala jalaanii. Garuu ammas qulqullina barnootaa eegsisuu keessatti barsiisaan afaanii barsiisonni qacaramuu dadhabuun isaanis haa ta'u sababa soorama bahuutiin barsiisonni manneen barumsaarra baay'eetti kan barbaadaman jechuudha. Keessumattuu afaan irratti barsiisonni kun jiraachuu dhabuun amma herreegannaan waa hubadhu gabaasa herreegaa irratti baay'ee gadi bu'aa ta'uusaa hubadheera. Ingiliff waan adda addaa irratti kuni akkamitti fooyya'aa isa jedhu
hojii manaa ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf inni kun isa kanarratti otoo fooyyees jiraate gaariidha.